Ashama kam daawwattoota keenya kan ashaamtee karas qophii akkuma itti dhufeen wal jalaa isiniif deebisaa isiniif qopheessaa kan turre arras qophii gabaabaa fundamentals of accounting irra qabannee jirra. Akkuma duraanuu nu hordoftanii like godhaa turtanitti ammallee barnoonni kuyyoo isinitti tolu kan ta'e like godhuudhaan nu jajjabeessaa nu hordofaa obboleeyyan keessan kan biraatis kan barnoota akkaan isa dhibu haala nuti barsiisnu kanaan haala salphaan akka galuuf gamana afeeraa ama gama qopheeffannee isinitti gama barnoota qopheeffanneetti isin dabarsina. Qophiin keenya kanarraa the accounting question jedha. Gaafiilee accounting yookaan formula gabaabumatti formula accounting generalized ta'e jechuudha. Kan akkanatti gabatee kanarratti agartan kun generalized ta'e jechuudha. Assetiin kophaa isaatti equals to liability plus owners equity ta'a jechuudha. Idaamaan isaa lamaan kana walqixa asseetiidha jechuu isaati asitti. Bal'inaan yeroo example hojii isiniif kenname sirriitti isiniif gala formula isaa kana hin dagachuu hin qabdan. Asset equals to liability plus owners equity. Okay, gama ingilisaatti dabarsina. The properties owned by business enterprise refers as asset. Asset jechuun qabeenya abbaa dhuunfaa business abbaa dhuunfaa kan mirga itti qabu kan qabeenya qabu mirga dhuunfaadhaan qabeenya tokko namni yoo kan qabaate asset jedhama jechuudha. The right or claim to property are refers as equity. Mirga qabeenya qabaachuu yookaan mirga qabeenya keetirratti qabaachuu kan mul'isu equity jennaan jechuudha. Equity may be subdivided into two. Equity bakka lamatti divided ta'ee ibsama. Inni jalqaba the right of creditor represented debt of the business ender are called liability. Mirga liqeessaan qabeenya biizinasa abbaa liqeessee fi sanarra qabu liability jedhama jechuudha. Gabaabumatti qabeenya liqeessaan abbaa liqeesseetiif qabu mirga inni qabu liability jennee ibsina. The right of owners are called owners equity jennaanii jechuudha. Mirga abbaan qabeenyaa tokko dhuunfatti mirga qabu owners equity jennaanii jechuudha. Akkanatti ibsinaa jechuu isaan kana. Gamatti aanutti kan dabarre yoo ta'u transactionii exampleedhaan ibsinaarra kan arra xiyyeeffannaa irratti godhuu qabnus arra kana jalqaba irra transaction een akkam jedha. Mr. X deposited birr 10,000 in a bank account in name of XYZ tax. Maal jedha Mr. X in maallaqa isaa ka baankii keessa jiru ni baase. Maaliif tax XYZ kaampaanii jedhu banatee hojjechuudhaaf jechuudha. Qarshii meeqa baasee? Qarshii 10,000 baasee jechuudha. Mee takka takkaan transaction eeguma kanarraa eegalee akkaataa itti hojjetamu ilaalaa deemuu qabna. Transaction eenna akkanatti effect ta'ee argame jechuudha. Amma jalqaba akkuma formulaa isin dura isin himnetti formulaan kun akkanatti ta'a. Wanni asiin tarraa'ee taa'u assetiidha, asirratti liabilityidha, gamanaan kan tarraa'ee argamu owners equityidha jechuudha. Gurbaan kun Mr. X jechuudha. Qarshii 10,000 maallaqa kaashii baase jechuudha baankiidha. Asitti maallaqa baasuu isaa qabeenya isaati asitti. Asset jechuun maal jennee jalqaba qabeenya isaati jechuudha. Jechuun qarshii 10,000 kaashii xireedhaan siif galee jira. Atis qabeenya XYZ taaksiidhaaf baankii keessaa kan baafatte qarshii 10,000 XYZ dhaaf kan oolchuu deemtu qarshii 10,000 jechuudha karaa gabaabaadhaan. Okay, transaction B haa ilaallu. Mr. X purchased land. Mr. X kun lafaaf kafalee jalqaba. Which cost birr qarshii 7,500 kafale. In the cash maallaqaan jechuudha. Lafa bite jechuudha gabaabumatti lafa itti hojjechuu deemu takka qarshii 7,500 bitate. This transaction changes the composition of the asset but not total amount. Kun assetii keessatti hin galu. Maaliif akkuma asitti agartan kophatti laandiidha. Qabeenya laandiiti malee qabeenya kaashii tahee miti immoo. Kophumatti
kaashii asseetii qabdu asitti kaayyetta. Asseetii waan biraatiin bittees qabeenya kee waan ta'eef maallaquma garuu lafatti waan jijjiirame waan ta'eef qabeenya kee tokko as kaayyetta jechuudha. Isa kana akkanatti kaayyetta. Qarshii 7,500 lafaan waan bitteef asitti kaayyetta jechuudha. Inni asitti waan dogongoree kan qabu natti fakkaatan Mr. X. Mr. X kunis asitti qarshii 7,500 as jalatti jechuun 7,500 as jalatti barreeffamuu qaba. Maaliif qabeenyi isaa qarshii 10,000 irraa qarshii 7,500 bi. Amma asitti yookaan maalleeyni bahu eessatti barreeffama? Kaashii jalatti barreeffama. Maalleeyni yookaan gadi maalleeyni yookaan ida'u asitti barreeffama jechuudha. Okay, transactions haalaallu Mr. X purchased 850 of gasoline, oil and other supply and agreed to pay in the near future. Maal jechuu barbaadetti Mr. X kun qarshii 850 waa bite yookaan kafale. Oiliidhaa fi gaasoliinii fi dhiyeessii garagaraatiif. Garuu akka fuuldura kafalu jedhee waan kana liqiidhaan qarshii 850 gaasolaayinii fi oilii kana fa'aa bitee jechuudha. Asirratti yoggaa galmeessinu supply goonee asirratti keenya waan dhiyeessuu deemu bitatee qarshii 850 asiin kaashiin keenya kan duraanii ni jira, laandiin keenya ni jira. Isaan kun cufti qabeenya asset jedhamu jalatti qabamu jechuudha. Amma qarshii liqiidhaan waan dhiyeessan qarshii 850 bite. Inni kun qarshii 850 bite jechuudha. Gama biraa tokko laandii hin ilaallatu, kaashii hin ilaallatu. Maaf qabeenya kan supply yookaan kan liqiin dhufe. Garuu asitti liability irratti kan galmaa'u ta'a jechuudha. Dirqama yoo gama asseetiitii tokko barreessine dirqama as keessattis tokko barreeffamuu qabu yookiin wanni as keessatti barreeffame takka asumatti walirraa hir'atee achi ida'ame ta'a jechuudha. Okay, liabilitiin asitti 850 liqii qarshii 850 nu jira garuu nuti qarshii 850 wayin bitannee as kaayyenne qabeenya keenya ta'e liqiin asumatti nuuf ta'a jechuudha. Baalaansii keenya yeroo ilaallu 10,000 irraa 1,500 yeroo hirrifne kana nuuf dhufa. Kun akkuma jirutti haarii amma dhufe kan ta'e waan ta'eef asumatti kaayama kunis akkasumatti qabxiin kun hundi akkasumatti asiin ta'a jechuudha. Transaction D yeroo ilaallu Mr. X paid for creditor. Namticha maallaqa isaaf liqeesseef ni kafalee qarshii 400 kafalee jira. The effect of decreasing asset and liability. Asitti amma maaliif maaltu decrease ta'ee jira? Asset fi liability decrease ta'anii. Sababni isaan decrease ta'anii maaliif? Liqee isaan kun waggaa maallaqa baasu asset isaatirraa ni hir'ata. Akkasuma liability isaatirrattis qabeenyi liability isaa irraa hir'ata. Immoo maaliif abbaa isaaf liqeesseef maallaqa waan kanneef jecha qarshii irraa hir'isaa jechuudha. Transaction D akkuma beekamu asitti qarshii 400 irraa hir'isnaa jechuudha. Maallaqa duraan qabnurraa. Maallaqni duraan qabnu 2,500 ta'e jechuudha. Kun yoggaa walirraa hir'isamu. Okay, ammas liability irratti barreessine. Supply hin ilaallatu. Laandis hin ilaallatu. Maaf maallaqni kun liqii kafalamee fi maallaqa asii bihee asiif kafalame waan ta'eef. Amma asirratti qarshii 850 irraa 400 yeroo kan hir'isnu ta'u qarshii 450tu nutti hafaa jechuudha. Akkanatti nuuf hubattanii amma kan biraatti haa dabarru transaction E Mr. X tax earned fares of birr 4,500. Mr. X amma dalagaa isaa taaksii sanarraa ni argatee jira maallaqa argatee jira. Maallaqa fares jechuun transportii irraa kan argate qarshii 4,500 galii argatee jechuudha. Receive the amount in a cash. Maallaqa kana kaashiidhaan fudhatee jechuudha. Yeroo ibsinu qarshii 4,500 irratti ida'annaa jechuudha. Asseetiin waan nu dhufeef gamalachuuti ida. Qabeenya keenya kaashii keenyaas ni dabala.
qabeenya keenya irrattis ni dabalaa jechuudha. Qabeenya keenya walii galaa irrattis. Qabeenya dhuunfaa jechuun amma qarshii 4,500 ida'uu 2,100 kana nuuf dhufaa jechuudha. 4,500 eessatti barreessina? Kaashii fi capital or owner's equity jalatti barreessina. Isaan kun yeroo warii ida'aman akkana nuuf dhufanii jechuudha. Transaction F yeroo kan ilaallu ta'u Mr. X tax incurred and paid the following expenses during the month. Baatii amma keessa jiru sana keessa Mr. X kun baasii wacii waan itti fayyadamuuf baase kafalee jechuudha. Wacii hunda wacii maaliiti? Weeji mana qiraadhuma baatiitti mindaa namaaf kafalu 1,125 kafala. Rent qiraa jechuudha. Qiraa 150, utility 150, wifi ta'uu danda'a, ifaa tirikaa ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa xixiqqeessachuu danda'a. Miscellaneous inni kunis qarshii 75 kafalee jechuudha. Isaan kana yeroo kan walitti idaanu ta'u qarshii 2,200 dhufa. 2,200 kana eessatti barreessina? Asirratti barreessina. Egaa asitti barreessine maaliif asitti barreessine seete yeroo waan nuti baafne qarshii kaashiin baafne waan ta'eef kaashii irraa hir'ataa jechuudha. Kaashii irraa 2,200 hir'isnaa jechuudha. Ammas asirrattis ni hir'isaa jechuudha. Utility kana hunda kaamasitti agarru kana hunda ni hir'istaa jechuudha. Qarshii 4,500 irraa yeroo kana hir'isu ta'u kana ta'a jechuudha. Maaf kaashii keenya irraa ni hir'ifna? Qabeenya keenya walii galaatirraas ni hir'isnaa jechuudha. Yeroo dhufu baalaansii lakkuma jalatti agartan kana ta'a. Transaction G yeroo ilaallu Mr. X supply on hands dhiheessii inni itti fayyadame not yet used kan inni hin fayyadamin qarshii 250 irratti hafee jechuudha. Suppliesii jalqabaa sanarra. Suppliesii jalqabaa nuti qarshii 250 jennee kanarratti 250 qofa hafeef as the end of month baatiidhuma kanarratti jechuudha. Asitti maachuu barbaade 250 qofaatu hafeef jechuun qarshii 600 nyaatee itti fayyadamee fixee jechuudha. Suppliesii ni bibbite sana hunda gaazolaayin oilii fi hunda qarshii 600 fixee xumuree jira jechuudha. Qarshii 250tu isarratti hafaa jechuudha. Transaction G kana jalatti yeroo kan dhufnu ta'u supply sanarratti qarshii 850 irraa 600 yoo kan hir'isnu ta'e 250 hafee argannaami. 600 wanni dhufeef sanumarraa malee waan nuuf kenname miti. 250tu nu hafee jedhe 850 irraa. Meeqa yoo irraa hir'isne akkas ta'a qarshii 600 yoo kan irraa hir'istu ta'e 250 nu dhufa. 600 kan ammas kaapitaala keenya kana jalarra keessee hir'isuudhaan irraa hir'istaa jechuudha. Qarshii 12,300 irraa 600 yoo kan hir'isu ta'e baalaansii asii gaditti arginu kana nuuf dhufaa jechuudha. Ammas transaction H irratti yoo kan dhufnu ta'u transaction at the end of the month transactionii baatii dhumaa kanarratti Mr. Xin withdraw bir 1,000 in cash from the business for his personal use. Mr. Xin qarshii 1,000 baatii dhumaa kana keessa baasee maaliif baasee personal uses itti fayyadamuudhaaf laaqanaaf ta'uu danda'a baay'ee tana keessaaf jechuudha. Haakima mana haakimaa dhaquudhaaf ta'uu danda'a. Ijoollee kafaltii barumsaatirraa ta'uu danda'a. Sanirraa qarshii 1,000 biizinasa isaatirraa baafatee jechuudha. The internal transaction reduce asset and owner's equity. Amma asitti qabeenyi keenya kaashii ni hir'ata. Kan waliigalaa keenyaas ni hir'ata. Qarshii 1,000 hir'isaa jechuudha asirratti. Qarshii 1,000 yoo kan hir'isnu ta'u qarshiin nutirratti 3,400 hafaa asirraas 10,700 nuuf hafaa jechuudha. Akkanatti transaakshiniin kun kan dalagamu ta'a. Har'aaf transaakshiniin nuti qabannee gabaabsinee kana akka bal'inaan isiniif egzaampilii isiniif ibsa bal'aa ibsa gabaabaa ibsa namaaf galuun isiniif dhufnutti
kun fakkeenya gaariis ni ta'a jennee yaanna. Itti aanu example kana qabannee journaalis, ledgeris fi trial balance akkasuma cash flow hunda kanarratti dhaabbannee hojjennee exampleidhaan takka takkatti isiniif ibsina. Arraaf transactioniin kun akka isiniif galu abdiin qaba. Kan isiniif hin galle yoo ta'e commentii jalatti akka haariyaatti example biraatiin isiniif fudhadhu commentii jalatti naaf barreessaa, like godhuudhaan nu jajjabeessaa.